Waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan garaa garaatti tarkaanfii fudhachuu ibse. Kana irratti gabaasa qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa gama marsariitii quunnamtii uummataa isaatiin baaseen zoonii kibbaatti aanaalee Liiban, Waadiraa, Bulee Horaa, Adoolaa, Sabbaa Booruu, Gorodoolaa, Abbayyaa, Dugdaa Daawaa fi Adoolaa Reeddeetti torbanoota darban keessa lola jabaa geggeessaa turuu kan eeru ibsi kun lola geggeeffameen waboon injifannoo garaa garaa argachuu beekseera. Tarkaanfilee fudhatamaniin qondaala waraanaa Leetinaant Akililuu Tsaggaayee dabalatee loltoonni biltsiginnaa dhibbootaan lakkaaman iddoo garaa garaatti dhumaniiru. Meeshaalee waraanaa hedduus booji'uuf danda'eera ka jedhe waraanni bilisummaa Oromoo konkolaattota waraanaa hedduuf buufataalee waraanaa barbadeessuu dabalatee tarkaanfileen murna aangoorra jiran dabsan hedduun fudhatamuu ibseera. Lola baatii Guraandhalaa keessa zoonii kibbaatti geggeeffamaa ture kanarratti waraanni mootummaa moortarii dabalatee meeshaalee waraanaa jajjabootti dhimma ba'aa turuu kan mul'isu ibsi kun ta'us kasaaraa jabaan isa mudateeraa jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaattis torbanoota darbaniif lola jajjabaa geggeessaa turuu ibseera. Aanaalee Gindabarat, warra Jaarsoo, Kuyyuu, Adaa Bargaa fi iddoowwan birootti lola geggeeffamaniin tarkaanfii jajjabaa waraana mootummaa irratti fudhadheeraa jedhe. Guraandhala 16/2022 aanaa Gindabaratitti konkolaataa waraana mootummaa fe'atee gara aanaa Abuna Gindabaratitti imalaa ture irratti haleellaa raawwachuu kan ibse waraanni bilisummaa Oromoo lola aanichatti taasifameen loltoota mootummaa 300 fixee jedhe. Meeshaalee waraanaa hedduu booji'us ibseera. Aanaa Kuyyuutti ammoo Guraandhala 22/2022 mooraa waraanaa naannoo magaalaa Biriitii jiru to'adhee jedhe. Aanaalee biroottis tarkaanfilee wal fakkaatan fudhatamaa turuu ibse. Lolli kun zoonii lixaattis torbanoota darbaniif itti fufiinsaan geggeeffamaa tureera. Wallagga Ba'aa, aanaalee Gobbuu Sayyoo, Leeqaa Dullachaaf kanneen birootti tarkaanfileen garaa garaa fudhatamuu mul'isa ibsi kun. Lola dhiyeenya kutaalee Oromiyaa garaa garaatti itti fufiinsaan geggeeffamaa jiru kana ilaalchisuun qaamni mootummaa irra deddeebiin ibsa kennaa tureen tarkaanfiin shanee balleessuu fudhatamaa jira, shanee balleessaa jirraa jechaa ture. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo argadhe jedhe ilaalchisuun garuu deebiin kenneen jiru. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shiniigaa Broadcasting Service irraa. Uummata buqqaafame osoo rakkoo hin furiin bakkatti deebisuuf dirqisiisuun mirga namoomaa sarbuudhaa jedhe ollaan. Kana irratti gabaasa qabna. Oromiyaa lixaatti namoonni gareen milishaa Amaaraa qe'ee isaaniirraa buqqise bakka waldaan fannoo diimaa gargaarurraa humna mootummaatiin buqqifamaa jiraachuun himame. Abdulloo Yuyyaa maanguddoo ganna 60ti. Maatiin Abdulloo Wallagga Ba'aa aanaa Sibuu Siree jiraatu turan. Waldaan Advocacy Oromoo Ollaa Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association jedhamu ragaa ga'aan qaba jedhee akka ibsutti maatiin Abdulloo Yuyyaa sadaasa darbe humnoota milishaa Amaaraatiin qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru. Haleellaa walitti aansee aanaa Sibuu Siree tureen aanicharraa namoonni 14,000 caalan buqqifamuu ragaaleen dhiyoonii agarsiisu. Haleellaa kanaan qe'een maatii baay'ee kan gubate yoo ta'u qabeenya hedduunis saamameera. Abdulloo Yuyyaaf maatiin isaa namoota buqqifaman kan biroo waliin achuma ganda kan biraa keessatti waldaa fannoo diimaa Itiyoophiyaatiin gargaaramaa turan jedha ollaan. Haa ta'u malee humnoota mootummaan bakka qubatan kanaas osoo haalli tasgabbaa'aan hin uumamin gara qeerraa buqqifamaniitti akka deebi'an dirqisiifamaniiru. Maatiin Abdulloo Yuyyaa humnoota milishaa finxaaleeyyii Amaaraan qe'ee jalaa gubatee fi qabeenyi jalaa saame ganda irraa buqqa'anitti deebi'uuf wabii nagaan jiraachuu hin qaban. Deemaa galaa shanee lolaa jedhuun dhiibbaa kanaan kan rakkate maanguddoon ganna 60 Abdulloo Yuyyaa lafa doo waldaa fannoo diimaa keessaa gara Adaamaatti godaane. Akka gabaasa garee ollaatti. Abdulloon qe'eef qabeenya qofaa osoo hin taane maatii isaa jaarraa adda ba'ee Adaamaa masjiida tokkotti daatee jiraachaa akka ture hime. Buqqaafamuun Abdulloo Yuyyaa kun qajeeltoo mirga namoomaa idil addunyaa kan sarbeedha ka jedhu ollaan namoota sababa garaa garaan biyya keessatti qe'ee isaaniirraa buqqifamanii jiran humnaan qe'eetti deebisuuf dirqisiisuun mirga namoomaa isaanii sarbuudhaa jedhe. Bakka jiranitti nageenyaan turu bilisummaan socho'u maatii ofii walitti deebi'uu fi qubsiifamuuf mirga qabu. Mootummaan ammoo maanguddoo kana dabalatee maatii sababa kanaan faca'e walitti deebisuuf gaafatamummaa qabaa jedha. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shiniigaa Broadcasting Service irraa. Godina addaa Oromoo Wallootti waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabdu jedhamuun kanneen hidhaman hedduun hiraarfamaa jiraachuun himame. Akka odeeffannoon godinicharraa argame mul'isutti kanneen bilisaan akka gadi dhiifaman manni murtii ajaja dabalatee hidhamtoonni aanaalee hunda keessaa guraman amma gara daseetti deddeebifamaa jiraachuun himamaa jira. Haala hammaataa goolama nageenyaa keessatti kan argamtu godina addaa Oromoo Wallootti hidhamtoonni duraan kamiseetti hidhamanii jiranii fi
aanota hedduu keessatti kan hidhamanii turan yeroo ammaa kanattis waboo wajjin hariiroo qabdu jechuudhaan gara daseetti deddeebisuudhaan maatii hidhamtoota hedduu rakkisaa akka jiranis jiraattonni himaa jiru. Humni addaa naannoo Amaaraa yeroo ammaa naannicha dhuunfatee jiraachuus kan nuuf himan maddi keenya kun hidhamtoota duraan Awaashitti hidhamanii achi bilisa jedhamanii waraqaan kennameefis nutu qorata jechuudhaan dararaa hedduuf uummata saaxilaa jiraachuun himameera. Kanaan dura miidiyaalee mootummaa naannoo Amaaraa fayyadamuudhaan namoota 600 ol hidhanii jiraachuu fi 100 ammoo ajjeesuu isaaniif dabalataanis caasaa mootummaa godina addaa Oromoo humna addaa naannoo Amaaraa kana qophii godheefii simachuudhaan uummatatti bobbaasee iddoowwan akka Dawwaa Harawwaa, Harxummaa Fursii, Dawwaa Caffaarra qubachiisuu fi aanaawwan hafan hundarras ni qubachiisne jechaa akka jiran maddi keenya kun dabaluun nuuf himee jira. Akka godina addaa Oromoo Wallootti xiqqaa fi guddaa jaarsaa fi jaartii osoo hin jedhiin waboo deeggartan maqaa jedhuun namoota hidhanii jiraachuu fi kanneen ajjeefamaniin alattis kan dhabamsiifaman lakkoofsa akka hin qabne himu jiraattonni. Akka yaada jiraattota kanneenitti manni murtii aanota hanga godina iddoo hundaa osoo jiru gara daseetti hidhamtoota geessuu fi deddeebisuun uummata hiraarsuu fi rakkina biraatiif saaxiluuf kan kaayyeffame gocha garjabina akka ta'e himatu. Kanaan duras godina addaa Oromoo Walloo keessatti haleellaa humna qilleensaa fi manneen hidhaa keessaa baasanii jumlaan ajjeesuu dabalatee taateewwan hammaatoon raawwatamaa turuun isaanii ni yaadatama. Erga dhiheenya kana miseensonni paartiilee siyaasaa KFO, TPLF fi Baaldaraas hiikamanii as sochiileen paartiilee siyaasaa addatti ABO fi kan KFO akkuma daangeffamanitti jiru jedhame. Paartiileen lameen yeroo ugurrii mootummaa itti cimee jiru kanatti sosso'anii uummataan wal arguu fi if gurmeessullee akkan dandeenye gabaafamee jira. Miseensonni KFO gameeyyiin dhiheenya kana erga hiikamanii bilisa ta'anii sochii siyaasaa godhaa akkan jirre mul'ataa jira. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo gameeyyiin ammoo akkuma hidhamanitti jiru. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatis ji'oota hedduuf mana hidhaa keessatti iggitamanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa adeemsisuuf yeroo komishiinaroota muudee jiru kanatti sochiilee paartiilee siyaasaa Oromoo gaaddi'ee jira. Kun ammoo uummanni Oromoo bal'aan filannoo biraa akkan qabaanne taasisuun yeroo bulchiinsaa paartii biyya bulchaa jiru biltsiginnaa dheeressuuf shira hojjetamaa jiru jedhu xiinxaltoonni siyaasaa. Miseensota KFO fi ABO dabalatee Oromoonni baay'een yeroo ammaa manneen hidhaa adda addaa keessatti argamu. Waajjiraaleen paartiilee lameenii godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti duraan cufamanii turan hanga ammatti hin saaqamne. Addi bilisummaa Oromoo erga qabsoo karaa nagayaa filatee biyyattii galee miseensonni isaa jalaa hidhamuu fi waajjira isaa muummee gullallee dabalatee kanneen godinaalee fi aanaaleetti argaman jalaa cufamuu himataa ture. ABO'n erga hundeeffamee kaasee seenaa isaa keessatti dhiibbaaleen ganna lamaan dabran isa mudate cimaa ta'uu miseensonni dhaabichaa bakka adda addaarraa dubbataa jiru. Lammiileen haleellaa hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraatiin godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessaa buqqa'an ji'oota hedduuf deeggarsa namoomaan arganne jedhame. Lammiileen kuma hedduu ta'an kanneen aanaalee akka Abee Dongoroo fi Jaardagaa Jaartee keessatti rakkoo cimaa keessummeessaa jiru. Addatti daa'immaniif dubartoonni ulfaa miidhaa cimaaf saaxilamuutu gabaafamee jira. Lakkoofsi lammiilee buqqaanii ammas dabalaa akka jiru namni naannichaa odeeffanne tokko BBS'tti himee jira. Dabaluunis namni kun deeggarsi namoomaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa irraa taasifameef akka hin jirre dubbata.